Sanuu qabsaa'oo tamarroo dirribaa fa'aa piroofaayila godhatee dhaabbatee nama arrabsa. Jaawar Mohammad profaayila godhatee dhaabbatee nama arrabsa. Waan Jaawar godhu jiru waan marroon godhu jiru irratti dhagaa guuru jirtaa bara. Saba isaan tokko godhanii diinarra qabseessuu barbaadan kana adda diigaa jirtaa bara gosaan. Yaa wasakh. Mee ati ba'aa Oromooti moo qabsaa'aa Oromooti iflaalime. Yale. Mee ati ba'aa Oromooti moo qabsaa'aa Oromooti. Amma ajandaa dheengadda walgahii Waashingtan DC guddaa Ameerikaan irratti hirmaatte. Hayyoonni gartee warri kalammaa magarsaa hundi onlaayinaan irratti hirmaatanii gartee ajandaa lafa kaayyatanii roodmaappii qopheessanii walitti dhufuu deeman kana hangam takka balleessitan mee rabbi isin haa balleessu. Mee hangam takka balleessa. Amma biyyi isin galatoonfateere isa gargaartanii mee isin galatoonfatee naa himi. Roorroo Harargeerra jirtu Arsirra jirtu irraa kaafnaa ji'ee warra qabsaa'u jiru kana isiniif roorroo san irra gatiitanii jiru kijibdoota. An wanniin isinii dhaamu ummatoota warra beeyladaa kana jala yaa'u warra feemasa carqii feemasa jettanii jala yaatan kana jala yaatan sigalee if eeggachaa obboleeyyan kiyya. Namni kun dhugumaanii ajandaa irra saba keenya gartee sabni keenya arra ganda gaddeebi'ee sadarkaa wal fixurra jiraayi. Sabni keenya arra maal keessa arra hargeysa keessatti Oromoo maal godhu jirti Soomalee. Mee hargeysa keessatti Oromoo Soomalelaan diibar garaan dadhabee gabbaatee ibsa baafte. Sheexaantichi ati mootummaa kiyya maarree kiyya jettu bar. Sigalee jecha tokkorraan dubbannee bar kan Soomaleen alagaa sun. Ibsa baafte wanni lammiin teenya Oromoorra godhaa jirtu sirrii miti jettee jeneraalonni Soomalee itti gaafatamtoonni poolisaa hundi gabbahanii ibsa baasan. Bar sheexaantichi sun ibsa tokko hin baafne bar. Lammii tiyyan tuqinaan jenne bar. Boo Mallas Zeenaawii bar gaafa duraa bar lammiin tiyya taqamtee beekadda jee doolaara hundarraa guurrataa bar warra biyya Arabatti hidhaanidhaa tattaa'u kana hunda lammii tiyyaa naa galchii jaanii bar. Sigale lammii fi kasi kabajaatti godhaa bannamni arra kabaja qabdii lammiin Itoophiyaa guutuun bakka yaadutti sigale saniifuu laal obboleeyso yoo barbaaddan warra gandummaa nurraa achi ba'a warri sabaa immoo walitti as baanee saba keenyaa qabsoofnaa saba keenyaa sagalee taanaa saba buqqa'u jiruuf saba du'u jiruuf saba miidhamu jiruuf sigale sagalee taanaa maqaa hayyoota keenyaa dhawattanii fa hayyoota keenya profaayila godhattanii namarra duuluun hin dandeeysan. Jaawar Mohammad abbaan fedhe Jaawar Mohammad nama siyaasaati. Abbaan fedhe arrabsuu danda'a, abbaan fedhe faarsuu danda'a. Amaarri arrabsuu danda'a. Sigale Tigreen arrabsuu dandeeysi, Amaarri faarsuu danda'a. Tigreen faarsuu dandeeysi nama siyaasaati. Ganda tokko gosa takka bakka bu'ee hin beeku. Marroo dirribaati. Wallagga bakka bu'ee hin beeku jechuudha. Abbaan fedhe balaaleeffatu danda'a. Abbaan fedhe isa deeggaruu danda'a. Ana bakka bu'eetiin ifirra murteessee saba kiyyaaf sagalee taajee asirra taa'u jira. Abbaan fedhe na arrabsuu danda'a. Abbaan fedhe na balaaleeffachuu danda'a. Na deeggaruu danda'a jechuudha. Sigalee. Kunis utaalee Jaawar akkamittuu hidha. Marroo akkamittuu hidha. Marroon bar biyyaatii bar sabaatii bar. Jaawar bar biyyaati sabaati gosaatii miti bar. Sigalee. Kunis akkami Kadiir Martuu arrabsitan. Lafa Kadiir Martuu bar artii Oromooti bar. Saba saniiti. Sabni yoo fedhe ni arrabsata, yoo fedhe ni tuma, yoo fedhe akka fedhe saba saniiti bar. Sigalee. Eenyu ganda tokkoo kenna. Sigalee. Obboleeyyan kiyya dammaqaa. Xiqqishta mee wohuma godhu jirtan kana iflaala. Akkana nuun jaanii yaaban eenyu isiniin kun. Akkana nuun jaanii nu arrabsanii isiniin kun eenyu. Eenyu bakka isin buufate. Mee koominiitii tamtu bakka isin buufate.
yaa farsho osoo akkatti si dhuguu qophaawam beeyte asii fak hin jettu jeen namichi farshoo akkanatti ibidda kana keessaa fakkeeftu sana achi ilaale. Yaa gowwoota haga hayyoonni keenya isin gubatu jiru osoo beeytani. Ish hayyoota kanallee piroofaayila godhattanii hin nama narrabsita siigala. Maaliif hayyuu namni itti ulfaate xiqqoo gabbee dubbachuu irraa nuutu irraa dubbata siigala. Obboleessoo Jawaar Mohaammed gargaaruu barbaaddaa? Tokkummaa sabaa uumi. Tokkummaa Oromoo uumi. Tokkummaa Amaaraa uumi. Tokkummaa Tigree uumi. Marroo Dirribaa gargaaruu barbaaddaa? Tokkummaa lallabi. Tokkummaa faarsi. Qabsoo Oromoo yoo gargaaruu barbaadde diina kanaan cabsuu dandeessu tokkummaa keeti. Tokko taaneetu cabsuun akka nutti ulfaatu jira. Adda hiramnee maal cabsu yaana yoo cabu yaane malee. Mee naa himime. Sigal. Mee naa himime. Tokkummaanuu cabsuu dadhabnee diinni kun girgirii nu kaa'u jira. Mee adda baanee maal cabsuu dandeenya? Saniifu wanni ammarraa eegalamee irra yaadamee irra qophaa'amuu qabu. Saree hattu ganda dhawattee deemtu diina Oromoo ergamtuu tahuu irra murteessa karaa hundaa yoo kan gabbaatu taate. Sigale. Bar Harargee tana adda fuudhee ani carcar gannaa dhiisaa jaan siin jee carqii hudduu isatti hamarani. Hudduu isaa tassujuuda baafte sanitti hamarani. Amma fakkeenyaaf namni sun Shaashamannee Arsii miti gannaa dhiisaa jechuun ni danda'amti. Shaashamanneen tun Arsii keessaa mi? Arsii mi isiinu dachi Arsiitii mi? Carcar kun lafa Harargeeti. Nama biyya carcar jaamuu dogoggoraan qabdanii. Yaa Rabbi waanuma akkam baruma akkam keessa dhufne. Mee kaartuu matamirra jira biyyatti akkas jedhamu. Pirezidaantiin isaanii takka piraayim ministeerri isaanii maqaan eenyu? Sigal. Kana maaliif godha inni dantaa mataa isaatiif godha? Wayirraa liqimsa waan kanarra. Warra dhukkuba kanaatiin mataan isaa xaxamee jira. Warra wooma kana dhaga'uu fedhuu jira. Akkana waan kana dhaga'uu jibbutti warri wooma kana dhaga'uu fedhu jira ka isa kana masruufu namicha Kaayiroo taa'ee hudduun sujuuda baafte kana. Sigale. Masruufu kanaa jira jechuudha. Sigale. Eenyu maalla garu goota keenya tokko goota kam carcar jeenu faarsu tokko. Sigale. Beeki diinni oggisi jeesu Arsii jeesin ajjeesu carcar jeesin ajjeesu maarree jeesin ajjeesu Oromoo jeesi jeesaa jechuudha. Amantiin adda sin baasu. Sigale. Kalaraan adda sin baasu. Tokko sheeka jeegatu taaleeti ummatuma gartee akkanaatu takka Rabbiin hungarsiifne. Manni Arsii jaamu kun ummata kalara addaa qabu, afaan addaa qabu, miitirkishoo qabu, meelliyyoo qabu, ummata addaati. Maaltu ummata addaa godhe? Ummata Oromooti. Siitu ummata addaati. Sheeyxaanticha mataa dhaga'a. Siitu ummata addaati malee ummanni Arsii ummata Oromooti. Ummata namaan addaati miti. Ummatuma akka sheekkaa abbutaa kan. Sigale. Afaanis kanuma sheeyni haasa'u kana haasa'a. Sigale. Siiha ummata addaa. Maraataan kiyya jala taa'u baddu gobaanaa nuti ni bereennaa miitirkisho. Adeero. Laal namni isi warrummaan akkana isin hinjuu kunuu isin koflu jira. Hagam takka akka isin gowwaa taatan isin laalu jira. Lakkii nuti Oromoorraa addaa miti. Bireedina yoo qabaannes bireedinni keenya ka Oromooti. Fokkina yoo qabaannes fokkinni keenya ka Oromooti. Qabeenya yoo qabaanne qabeenyi keenya ka Oromooti. Wallaalummaa yoo qabaanne wallaalummaan teenya ta Oromooti jechuu ni qabda jechuudha. Maaliif akkana jaa'u jettee firraa laaluu qabda. Sigale. Kana jalaa fuudhanii oofanii. Sigale. Kanummaan akkasaa ka isan geenye. So saniifuu kana hunda wannin keessa sii deeme.
wanni kun hundi waan qabsoo teenya akka saaraa fide. Ispeeshaalii mee Oromoon tun numa jirti Oromoo keessa mee ijoolluma muslimaa talaa ilaa illallaa jettu tanaatu asirraa wal fixu jiraame Oromoon teenya ta kiristaanaatu ni nagumaan teessim ifiifuu shari'aa teenya keessatti haqaan ala jecha badaa'u namaan hin jiini dhiiga wal gannaquu dhiisi footoo poostii wal godhuu dhiisi wal zallamuu dhiisi haqaan alatti kijiba namarran kaayinii ja'ami quraanni kee mee duuba kana hunda daangaa kana hunda cabsiteen nama qalu jirta nama xiqqeessu jirta nama dadiigu jirta mee ati qoy gaafiin si qaba atiin kun ilma abiyyiiti moo ilma rabbiiti mee rabbisu taatu yoo ilma rabbii taate yoo warra ergamaa nabi Muhammaditti amanu taate nabi Muhammad alayhi salatu wassalam tokkummaa labsa ja kijiba araarsa ja bultiin diigina ja sigale dhiiga namaa haqaala gadi naqina ja miskiina tokko fiddanii gartee wanni hin godhina ja shayxaanni garuu wal diiga ja Abiy Ahmed wal qaqqala ja kijiba walirra guura ja wal balleeysa ja ani jimma jaati wal halaka ja jimmuma kana keeysaa gosa birooti ja wal qaqqala ja isin ilma isaati jechu malee ilma nabi Muhammad miti